namni kamiyyuu wanni beekuun isa barbaachisu jechuudha. Qaayidaa sana sirriitti tolchanaa qabata. Qaayidaa yookaan bu'uura akkaan barbaachisummaa qabaatudha jechuudha. Hojiin kamiyyuu hojii aadaa jaahiliyyaa aadaa jaahiliyyaa ta'uu isaa kan himu taate fahuwa haraamun jedhan wanti sun haraama qulqulluudha jedhan. Fakkeenyaaf gosoomii wal arrabsuu biyyoomiidhaan isin warra zarii akkasiiti jedhanii zariidhaan wal waraanu yookaan immoo zariin teenya akkasii jedhanii zariidhaan faarsuun kun hojii warra jaahiliyyaa warroota jaahiliyyaa ta'uu isaanii haraama ta'aa jira. Akkasuma dubartiin yoo qullaa kan taate qaama ishii guuttee yoo kan deemtu taate walaa tabarrajna tabarrujal jaahiliyyatil uulaa jedhee jira waan taate rabbi quraana isaa keessatti kanaafiyyuu haraamaa jedhan. Walumaa galatti wanni namni beeku qabu hojiin kamiyyuu hojii jaahiliyyaa jechuudhaan beekamu hojiin sun haraamaa jechuudha qaayidaa yookaan bu'uuraa jechuudha. Idan kanaaf obboleeyyan kiyya jannata wanni seenaniin bareedina qaamaa osoo hin taane fiizikaala gaarii qabaachuudhaan osoo hin taane qalbii gaarii imaana qabdu hadiisaa fi quraana hordoftu qabaachuu qofaan jannata rabbii gaarii fi bareedduu san seenuu danda'a waan taateef egaa inshaallah haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti fi amaanillaahi wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu. Ya Balabrari, Ya Balabrari, Ya Balabrari, Ya Balabrari. Ramadan somna, Jannat ramna, atin wargari, Ya Balabrari. Ramadan somna, Jaccu ya ramna, atin wargari, Ya Balabrari, Ya Balabrari. Balabrari, ya Balabrari. Ya Rabbi barese, tabese tu bada, tabese tu bada. Hakika walalo, dua dalam baru, siti magam fada. Hakika lalabu, duga katirabu. Raman sigada bi'awnika mawla hunta nagargari ya balabrari ya balabrari bi'awnika mawla hunta sigada ya balabrari ya balabrari. Assalamualaikum kaneti basi basi enga jagaim basi jagaim basi jagaim sa ingam ne amasi wani nufdamu kunome jabasi kunome jabasi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shirki shakki qalbi wajirate basi wajirate basi Qur'ana fi dhikrin nirri barakasi uma ke gaddu emma wajasi maja ke sab gubba izati kabasi hunda ke namoran ramanu tari ya balorari
hunda kenna mawraa rahmaan nu taari yaa rabbal abraari yaa rabbal abraari